Baha inshallah sigalemti nagaadhaan jiraatta waa'ee mootummaaleen haasa'iin sigalemti ana amma ustaad ila ummatoo mo ni fawada ya ummanno mo waa'ee biyyiitiif waa'ee jireenya gootiitti warqinatti rabbi rasuulaati difumana qora maaliif namoonni baay'een warqaa qale sarara dannee na lebtati jawaariin lola tananya jawaariin intunne jawaariin fabii hote rasuulin dubbatatu male namni jawaariin tu kan jiru ndalena ummatoo mo do wallahi kadi wechu qaamannatti dubbatatu inaan maaliif namoonni baay'een sababii isaas maanni weetani ustaati ani astaayiru baay'ee keessatti sharri tokko godhaa keessaan qabu maaliif ilmaan oromooti oromoo fiiceesuun barbaadamu maaliif harka rukutu wal akkaataa yoo walitti dholaas walitti naasa yoo muriidhaan na rukuta jedhe lama nuuleedhaan maaliif sabagaa rukutanii seesan maaliif akka oromoo tokko siraaj kana beekta ustaas siraaj kana beekta shee siraaj salaamu alaikum alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh obboleessi keenya ahmadiina kan sharrii hin qabne gartanii miisin wallahi haasa amma sini dhumarra haasaitan kanatti ol na seensisee dhugumatti jechuun ustaaza waa tokko jira dheengaddalee waan kana dubbadhee ture anillee maarameetti itti himee ture horii nyaatu tokko horii nyaatu ni beekanii horii durrama yakka dammaqu yoo waca argatee gabaa keessa ga'e hin dhaabatu akkasi kunoo maraatallee nam tokko yoo isa duchise hin dhaabatu si galee akkas dhugumatti namni kun mucaan kun ijoolleedha yaadan qabu wanni inni haasaa jiru kun amma isaaf dhuguma beeki. Bara akkasii isarraa dhugaa dha bara. Amma namni yookaan amma mutii godhaa jiraa hin shawwataa jira. Wanni inni haasaa jiru kun mucaan onnee isaa irraa dubbata. Hatta yoo caffaru mucaan onnee isaa irraa caffara bara. Mucaan waan dalagu mara onnee isaa irraa dalaga. Agartan kunoo. Dhugumatti akkuma isin jettani wallahi mucaa kana. Dhiisayyuu ana akkuma amma isin jettan kana wallahi ana soo dhuunfaan dhaarabsee mucaa kanatti dhaaru. Kan rabbiin datti argu jechuudha. Maaliif argaa jira waan ta'eef akkuma isin jettani nama tokko hin gorsanii ofitti dhiyeessanii lakki wanti kun sirrii miti lakki sirrii hin jirtu hin dhaga'u ammaaf hin fudhatu inni yeroo garuu isaa galtu wahii dhufuun ni mala waan ta'eef ofii qabaanii gorsaanii akkuma isin jettani itti aaruleen hin barbaachisu isa abaaruleen hin barbaachisu du'aa godhaafi yoo dandeettan ammoo yeroo tokko tokko namni martinu osoo nuuf mijaa'een martinu qabnee ofitti dhiyeessine lakki karaan kun akkanaa miti yoo naman jennam namni waa namarraa fudhata ilma namaati akkas kun akkas yoo waa dhawaan fedhe ta'e maraataa haada kuteeti yookaan maraataa huccuu gatee miti isinii galee kanaaf wallahi jechi isin jettan sirriidha warri isatti haartallee osoo godhaafi atillee ahmadiin obboleessanii gaafin qaba waa'ee manaatti gaafin qaba gaafin tokko qabal tokko waa'ee manaatti irratti gaafa duraatiif jalqaba kan obboleessi jedhu kutaa jira inni mukalafaa mootummaa keessa jira jedhee imi ana malee jiru raamadaanii fi adabaatii gaarootti nimi garuu jarri maal jedhanii maraataadha jedhanii naan na xiqqeessaa turani an garuu ijoollummaa na qaba daddarummaa wallaalummaadhaaf illee nama arrasu nama haqiiqu maraataadha jedhanii dhibbi nama arrasu kun ajaa'idha qaccee maraatummaan zariin qabu ganda hin qabu gosa hin qabu garuu amirii rabbiiti amirii rabbiiti obboleessi keessa gaafa ga'ee dhukkubsatu isinii maraataadha jedhanii namni isin arrasu hin qabu maaliif kun gocha suukkanneessaa ilma namaa irratti raawwatame jechuudha. Kan inni dhaabbii geetaachoo godhe irraa dubbadheef sababii kana mucaan kun rakkina sammuu qaba yaalchin dheedhee nama kuma torba irratti dubbate jennaan akkamitti ati maraataadha naan jettaan fayyaadha kuma dhibbaa afurii mana gurguree dhufe jijjiiramuudhaaf. Namoonni baay'een abdii geetaachoo godhe ibsa viidiyoo atto jedhee lolaa ture. Loleenni suni xaayiroodhaa fi naawwii qabbaneessani. Maali namoonni qabbisoo dhabennaa jechuudha. Balaa sana hunda jechuudha. Kanaaf wanti itti immoo har'aan baroota maraataa bitii fayyaadha namaaf yaa guutuu qabu waliin hin benne. Na rakkinni immoo ganda qabu gosa qabu na rakkadhe qaamas uummata oromoo narraa dalagee boota mul'ii qabu namni bulchee guyyaa lama sadii viidiyoo narraa waraabbatee na gadhiisa baay'ee tokko rakkataa ture hindu keessan laalaa turtanii kanaafuu rabbii dhaqsuudhee afoonaa illaa nuti keessa walumaa gala. Ahmadiino baabaa kiyya fayyaa qabaa ani maraataa bitu nu jechaa jirtaami. Ati fayyaa qabaachuu kee uummata kanatti maan garsiifne haala haasawa kee sirreessitee adeemsa kee sirreessitee hin dalagatu hin jedhan dalagattee maaliif nutti hin garsiifne afaan nutti moo osoo hin taane maaliif hojii nutti hin garsiifne. Warra kaana jalaa katan paaspoortii abiyyiin deeggare ina jalaa katan paaspoortii malee yoo danda'amu waa'ee abiyyi deeggare paaspoortii jalaa katan. Wayyee. Maa wayii harka isaa jirti of sirreessuun bara akka rabbi jirti isaa. Haasawaa ofii kana qabbaayee cuqusaa dabaree waa tokko rabbiin namaa godha tokkollee abbaan ofii godhata. Shee siraaj isin bu'aa isin hin galle baarakallahu fiikum. Darasaa wayitu biyya wallootti rabbashee masiida guutuu miila tokkoon dhaabe. Tumamee ulee illee waasa gochuu ulee illee sirreessuu dide. Sheekonni darasaa walii qabanii ka'ii dhaabbadhu jedhanii ka'ii dhaabbate yaa aboo rabbi sodaadhuuti
ما عمل غارين اگر سيبني مسجد بالليسارتا درسا فدهرتا يا شيخ جدين عمل ربنا كن إسا كنا أكمتين فودي وفرا لما كاي عمل غاري فودي وفرا كاي جدين ناكنا عمل غاري جين شيخان دبلا كذا أستاذ أستاذ أبغى في النما قبل سؤال لا تكون أفقد لك تكون جلاك لك تكون ما أنا ما أبغى لك تكون مو تكون يومي لك تكون مو كان يجين إلا بوي لك ما لي كلو كده كلكانا ماتي كلكانا ما نمر ربنا أفراد نجيرو أنا على ما أملا قد تشود على ما أنا قد ما لي أنا قد ما نمرانين على ما أنا قد تشود كلو كده ربنا كن Koy Ahmadin anam madiko wante jo assalamu alaikum undum te kesan وعليكم السلام salam rahmatullah mal tujara setani duguma rabbina malu mana ma kennen nama ume nama guddise nama guddalle abama to goda tikkalle abama to goda Ahmadin nama guddala nama dalaga chubiyabe nama dalaga tille daru namni isa maracha jiru enyo jenne namni isa fayyaa dhorkee isallee dalagaa dhorkaaroo eenyu jenne namootuma feemesiidha hundumti isaaniiyyuu kama itti qoosu malee ka isaaf waa godhu tokkuma hin argine innillee uma xiqqoo isaaniif godhu kana wantuma isaan asitti hoo jedhaniif kana keessa bahatee bakka innillee hojii dhabee amma ayidiin isaa erga hojjetamee fi waggaa lama kun waggaa lama gaa'e maali na haaromsifa waan tokko dhumate waggaa lammaffaa keessa hin teerta ayidii haaromsifachuuf biyaansi xiqqaatee kuma torbas gaafa aga ammaa maatiin kan jaaratan keessa eeggataa namni gaafa biyyaa ba'e maatii ofii gargaara gaafa xiyadhittee baay'isawee ilaali tiiktookiin kun guyyaa tokko jecha sirraa qubachuu danda'a wamtumni sii godhu hin jiru sii galee wamti si baasu dalagaadha iddoo dalagaa yoo deemte bakka sa'aatii hojii irraa baatetti laayivii yoo seente rakkoon qabu suusiidha laayiviin dhugaadha argite namni laayivii kana baratee namni tiiktooka barate hojii hin hojjetee hin danda'u miti namni tiiktooka bizinesa ittiin godhatee dalagaadha atillee bizinesa sammuu kan keetii uumadhu namoonni zuuriyaa kan kee jiran guutuun akka ati bizinesa ittiin hojjettu baay'isawee tiiktooka kana waan baay'ee ittiin dalagaa turte ati 2,000 qacaramtee ittiin dalagataa turte namni waggaa 2 waggaa 3 as keessa ture 2,000 qacaramee gaaf tokko Damu sana kafalu dabani mana kesana ture mutaan nama baja nama dabanii osoo hin taane rakkinna keetiin keessanii baate maaliidha ati gaafa suuqii way gurgurachuuf seente waan kan keessan hin gurgurtu Ahmaddiin ilaali meeshaa ajandaa biraa haasofta malee meeshaa san teettee hin gurgurtu namni dhugaa yoo sitti meedammoo ati hin fudhattu dhaggeeffadhu muummicha ministeera kokkeetan keessii kenna muummichi ministeera kokkeetan sii fuudha garaa yeroo tokko mee barakallahu fiikum sumaale cabaasii min kenna amma sagaleen kiyya jira injira maal beeytu yaa obboleessu isin tokkoffaa Ahmaddiin nama akkam akka ta'e hin barreessin hin hubanne irra hedduun nama Ahmaddiin sharriidhumaaf dalagaa didaaraa sharrummaadhaaf nama arrabsaaraa fayyaa qaba waa meeqa jedhaatan isin Ahmaddiin nama interview godheen ka'e Ahmaddiin bar Dr. Abiy Ahmad maa naa bilbilee irraan gaafanne maa poosti nan goone jedhaa bar Ahmaddiin jechuun nama bar lakkoofsa Jawaar Muhammad Abduseen Kaayiroo na ergeen na waasaappiidhaan sagalee qabaa fi ture nama jedhaa bar yaa akhi yeroo garii gadi sammuu rabbii siin irra kaa'e kana dalagsiisame yaa akhi Ustaz dogortanitu lakkoofsa waan isin kennan jedhee lakkoofsa Jawaar naa kennaa kan ture maaliif Jawaariif Abiy wayitinaasa diinaa marjannaan diinni nu eegisuu malee nu qajeelchu mana abbaa tokkooti nuti jedhee dhiiba mustaaz tokko abdi maalish na sodda na folcha tokkotti maasinin ya na folcha tokkotti billahi eshi Ahmaddiin muummichi ministeera garaa kan keessiita yaa bu'aa yaa rabbii kee abdii garaa kan keeti jechuun sumaalee hubachiisika biyya jechuun dursa garaa kan keeti dursa garaa kan keeti guddatteeti kawaayee biyyaa haasa'uu dandeessu dursa maatii kan kee kallabdee maatii kan keeti taateeti al tokko adisha afaan kee dammaan qabe maaliifan deeggare beektaa odaanii fadhii kaasilii godhanii qodaa darbatanii muummicha ministeeraatti ishee godhunaan jedhan qodaa abbaa kun darbatanii kaan jechuudha maaliif gaafa kana ammiira keessa galee attamitti qabsuudhaaf hojii keessa keessa fidee gaafa jedhu anasumaani Abiyyiif Jawaarii wayitiin ana seeree lakkoofsa Jawaar gaafachuu eegale maaliif namni fekkaa baran kar alaal nama sireesii ta'e Ahmaddiin nan gorsa jedhu Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalatu wa barakatuh
Sini gale. Wanda nuwa sa jira, this is wanta den wa sa jira beto. Asan tok tigze unda faidan ka tarat. Taba. Kana kuno. Abni wa ma fayyad. Madinis kanan de gara sana de gara ilmina madran dursa of de gara. Of de gara of ratto jeta. Of ratto jeta. Kana ratti yala to kofai. Ahmad Dini. Gizela magizesa di sitti be serraba kadde anu wecha. Sebenarnya len senu serraba kadde. Namar tebale gotenan. Bala gotenan abrat besin. Isa. Ala tu serraba kadde. Mali ila lamma. Namar zena abrat besin. Ila lamma. Namni sirri jiru jiru sin keessa. Ana amma yeroo kanatti koy Ahmad Dini kuma sirri jira. Nalaggeeffadha. Dubbiin tasheemsa ta'a dhaggeeffadha uummata keenya. Sheemsa dhugaa dubbiin teessan mu qofa walii gala. Wallahi sheemsa dubbiin galteessi. Nama maal taata argaa jirraami. Bakka dubbiin bar. Dubbiin amma sheemsaan fidee jira. Kun nama biyya nama hodhame nama guddaa kan inni nama walitti haasa'u. Ahmadina. Ustaz gaafi deebii tokko isin gaafadha. Naafina. Isin nama guddaadha. Maaliif biyyiin jawaariin gorsitanii abiyyi walitti naraafin. Gaafa Gaafi deebisaa fi dhaggeeffadha. Maal jettime? Isinoo nama guddaadha. Ustaz nama guddaadha. Arsii ta'e wallagga ta'e lubbaa bortee hunduu isin jaalata. Bakka hundatti argamtan. Maaliif biyyi jawaarii walitti naraafin. Koy nagaa bataara Isaa yaa akhi rabbi suraat amit tasgabbaa yeroo tokko mee sa'aatii kanatti dhaggeeffadha namni sirrii jiru Ahmad Dini qofa sirriin jirtan isin warra kaan wallahi hunda keessa waan qaban isinitti qaraan carraan qabnu malee namni sirrii jiru Ahmad Dini qofa sa'aatii kanatti yaa obboleessoo rabbii suraadha wanni an jalqabaa hammaduma Ahmad Dini interview godheef Ahmad Dini nama akkam akka ta'e hubadhaa jechuuf yaa akhi ilaal nama gamna cinaa dhoofnaan dubbiin galteef jedhan gowwaa yoo mataadhaan hin galuuf. Location is erga akan di gara kafi. Kami ka dubbataa kun. Eesaan nabataa dubbataa jiru. Eeywa inna maal jechuun bareeti. Namni Ahmad Dini sirriitti hubatee jiru obboleessa keenya Sumaaleedha. Sumaalee mee ol ba'e jecha nama dubbadhume. Sumaaleen silkii lafa kaa'ee deemee jira. Sumaaleen jiru usaade godha. Sumaaleen jiru paasportii boru ganama dhageessi galmeessee hojiilee galchee deemuu barbaade ture. Anamma yeroo kan kooti illee dhalatu mataa raa mukaalabaa mootummaa keessan galaadhaan gadda uummanni mukaalabaa mootummaa keessan baasee asiin nagaa'ee garuu anamma dhiirri paasportii kan maayee hojii galuun qaba. Sa'aatii kana as taa'ee ni gaadhaa qosoo qabu usaas maaliif maatiin qaba obboleessan qaba. Jireenya kootti deebi'uu qaba maaliif uummata miidiyaa kanaatti tumayyuu sammuu na dinjeessu. Maaliif gara mootummaatti gara kamiin an qabsoo keessa waan tureef onnee inni dhiiga gaafa namni waa'ee qabsoo natti dubbatu. Amma dhaqii agamsuura fagaatee. Eshi. Kanaaf kote warri diingatatti mo'atan immoo rabbii rasuliyaati afoonaa ilaalaa ilaati ama siyaasaa kan biraa bilisa irraa mul'atan hojii kooti malee. Ahmad Salaam alaikum. Sahabat mani gura tukenna tufa nammo nambasna Tokofa wada di deta. La wada Mubarak tokofa kan badi kabu tokofa si maalifi wadaan senes pasportii baafadhe hojii seenee illee ayibii malee amma dhufee wadaa seen mem maali ho kabdanii gochuu wadaan Ayee kala wala sustaan kan taru informasi osan premier. Ustaz Akkana matti kala isa kan nerra. Hunduu manaan soo fachuuf si barbaada ummanni sargaa jira ustaaz Hamza nu kaleessa seera yeroo tikaannu yoollee hin jiran ni argitaniittu sini galee mucaa kana akka dilaayibii irraa badu jee lama goosine birrii 100 gochuun adda lafaan argamne rakkataa meeqa jira birrii 100 gochuun wallahi Ustaz qoya nama barbaada dambiricha si kennaan nama wakka Mube Mubarak dhageeffat tokkoffaa ati mootummaan keetu ajandaa xaayiroo fi yoon daawwitiin kaasiidhaan nama diinii miti maaliif waan sitti hidhame goottee hojiin aljilee naan laayifii fayyadame yoo balaan sitti hin qabatin maa laayifiin niftu an dhimma kee keessaa harkas miidha inni wallahi naquma ashkara xaayiroo moo ashkara keetii wattis bidaataaf teesselaaltu teesselaaltu siin jedhee bas ilaala ammas taanaani wanni haasaa jiru qoy Ahmad yeroo tokko ilaala qoy Ahmad yeroo tokko daqiiqaa tokko qofa ammas taanaan wanni dubbataa jiru maal beektu Ahmad Diniin kana sireesii taatanii yookaan akka nama wanni itti naafsan rabbi sodaadhaati ilaa wallahi alazim
rabbiin kiyya naaf ragaadha akka dhuftee ol seente maal isin jedhe Ahmad Diinan kaleessa maaltu an sibiran turre yeroo sana maaltu haasa'ame laayiviin seeniin jedhamne akkamiin seente jennaan lakkii kan naan jedhamee jiru erga paaspoortiin ba'ee ergan dalagaa galee malee ammaa miti naan jedhe tokko jedhe lammaffaa Ahmad Diin adaraa ittis inaarinaa hin loolinaa Ahmad Diin nama lolatti illee amanuu miti si galee miti nama gorsatti illee amanuu miti Ahmad Diin rabbumaaf jecha bira dhaabbatudha sa'aatii kanatti sini galame sa'aatii kanatti Ahmad Diin gorsa illee hin barbaadu jedha sini galame giddisiisuullee sodaachisuullee hin dhagahu Ahmad Diin sa'aatii ammaa kana mucaa kana beekaa fi yeroo jedhu isiniif gala dubbiin sini galee miti akkasii ulfaadha galatooma ani amma booda ani Ahmad Diin erga wanni hin galin sin jedhani habiibii hin galin bakka laabii hin galinatti Ustaz, agada waan sittim afaan keessan nammaa qabe. Tokkoffaa hojii nagalchee paaspoortii baasee laafiin fayyadamuu jedhanii waadaa seenii dhugaadha seeneera uummata Oromoo gubbaatti. Hadda Mubaaraki booraalii mana isaa qabbanaa innaan yoo afaan dhufu booraalii mana isaa hin jiru. Hin qabbanaa laafii seenuu waan taate akka ijoollee daa'ireetti tokko barattu. Kanaaf fiigaa dhufe malee waa biraatiin dhibbaanii batte nan beeka. Isa mana naannooffate isa ta'aa lama qulliidhaa wal na lulchiisallee hatta Mubaarak maasuu qibanii natti kennu ta'e. Silaa kabbana ibsu walitti kennu Dubaay keessatti. Maaliif akka ni bira dhaabbadheen akka arrafameen isa kan maqaa hojii garuu ni qaba jaaga dhiifamaa namatu bilbilee Mubaarak hin deebisa. Koy amma Mubaarak miti ilaal dhaggeeffadha yeroo tokko dhiifama naa godhaati Ahmad Diiniin ilaal gorsa qubna garaallee hin gorsinaa tokko jedha inilleen arrabsinaa hilloolinaas hin abaarinaas yaa aboo rabbi sodaadha mucaa kana hubadha mucaan kun nama jaallateetii miti nama gartee biyya bulchaaruun dhufee dhimma kiyyamaan haasofne namni jedhu tokko isaa miti karakkoo qabu isin malee yoo haasaa dhageessan karakkoo guddaa qabu isini malee mucaa kanaa miti mucaan kun isini galaa miti waan inni keessa jiruu fi haala isaa amala isaanii beektan waan ta'eef sireesillee itti naasa'ina inillee gorsina yoo dandeessan cinaa dhaabbadhaati akka ittiin wal dhaanamu gochuudha bakka warri abaarota illee rabbeechaa ofii jedhaa fi warri itti mufattan illee nama hunda as keessa jiru ijoollee Arsiirraa jalqabee Wallaggarraa jalqabee namni mucaan kun irraan nyaatiin irraan dhugeen hin jiru si galee namni kun hundammoo qalbiitti cabeera namni isin qalbiitti cabdan nama gartee hin beektan isinu yoo abaartan illee yoo arrabsitan illee rabbeechaa ofii godhaafiiti rabbiin kadhaafiiti yoo dandeessan cinaa dhaabbadhaa paaspoortiin bahee fi yoo rabbi isaa laafise Ahmad Diin na amana yoo hojii gale yoo inni guyyaa 15 hojjete akka kadhaan guyyaa 15 li'anna hin beektan waa inni keessa jiru waatu harkaasa qaba mucaa kana bar jaallateeti miti waatu harkaasa qaba hojiin ni amma dura galin beektan bar naannoo gartee eenyu ka galchin beeku naannoo Sheekh Muhammad bin Zayed manni ispoortii qaba mana nyaataa qaba isteediyeemii qaba mana ispoortii qaba hojii sana fakkaaturraa bahee dhufee ajmaan keessa deebi'ee dhufee saanii ni qajedhee isaa laayifii seenee saanii dhiqaaruu ammas hojii dhaabaasan sini galaamti jaallateetii miti mucaan kun waatu harkaasa qaba waan ta'eef hin abaarinaa namni kun nama akkamiitti illee jedhina waan fedhe yoo dubbatalee numa callisa sini galee haalaan daameen cinaa dhaabbatanii waan itti jiru kana akka inni furmaata argatu gochuudha wani barbaachisu yommuu yeroo tokko afaan tokko namni kun lama kun rabbi gartee mucaa kana hafuuru jedhame fayyaa guutu rabbii kennuuf jedha rabbi haa dabarsuuf jedha mucaa kana yeroo bira geessan wallahi ijaan laaluuf hin qaanfattan isinitti ulfaata arraba saamuun beekta miidiyaa kana gubbaatti sini galee namni garii akka nama qumna garaatti gartii onni irratti aarii onni obboleessoo mucaa waa harkaasa qaba mucaan maal taatan hin beekna waan itti jiru hin dubbannuuf malee akkaataa dhabne malee jechuudha. Walumaa galatti akkasii ulfaadhaa galatoomaa yoo dandeessan mucaa cinaa dhaabbadhaa rabbillee kadhaa fi obboleessa xiqqaan qabdanii warri ilmoo qabdanii jirtanii sini galeemti rabbi kadhaa fi mucaan jaallateetii miti waatu harkaasa qabaa jazaakumullahu khairan. Okay ustaaz adikkoo mucaan kun yaalamuu danda'a. والله ما دبدا شيء سيرا دبدا سن سومالي دبد يو واي يالمو دندوته غربيات ديبي وسو يالمي نمنو يالا